Yooyyaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya arda barumsa addaatu qabadhee isin dhiyaadhe barumsa kana akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Likes, share, subscribe gochuudhaan channel YouTube keenya irratti yeroo hunda barumsa kenninu hunda hordofuudhaan nu bira dhaabbadhaa isin jecha arra kallattiimaan gara barumsaa isin dabarsa. Innis maal yoo jettan Facebook irratti sharing jalatti jiru share bakka jedhu kanatti send jedhee argama waan ta'eef bakka tana share itti godhachuu barbaanna warri jettaniif fakkeenyaaf bakka akkana kanatti sharing kun irra jiru send waan jedhuuf bakka tana jawaal keessan gad harkisanii asirra dhuftanii jechuudha kana ajjiroota akka hin deettanii achi booda bakka tana irra dhuftanii bakka tana bakka public dhiirota akka fajiin hin deettanii achi booda kallattii maal as dhuftanii keessan immoo asirra warri amma sharing qabne friend yookaan asirra online fa'aa jiraachuu mala asirra jiraachuu asirra jiraachuu keessan asirraa fuutanii public bakka irratti deebistanii jechuudha. Tirraa itti gootanii gadi dhuftanii sitti dan gootanii kalaas kallattii amma bakka public tahaa jechuudha. Kanaan booda waan isin share gootan hundinuu kallattii posting keessan share godhataa jechuudha.